Barattoonni yeroo baay'ee sa'aatii 5 fi 6 dubbisanii bakka kitaaba kana cover godheera jedhanii konfiidensii guddaadhaan goolabanii guyyaa muraasa booda waan dubbisan sana keessaa harka caalu ni dagatu. Sanaan booda akka waan barataa dadhabaa ta'aniitti of ilaalu akkasumallee of jeequ. Barattoonni akkasii yoo as jiraattan ati barataa dadhabaa waan taateef osoo hin taane tooftaa dubbisaa sirrii hin taane fayyadamaa jirta waan ta'eef. Har'a turtii daqiiqaa 2 yookiin 3 caalle keessatti tooftaa qo'annaa kan barattoonni ciccimoo baay'ee fayyadamanii fi waan qo'attan akka hin daganne isin taasisu isiniif hima. Viidiyoo kana agarumaatti ilaalaa. Channel kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun maatii kanatti makamaa akkasumallee viidiyoo kana like gochuun eegala. Dogongora guddaa barattoonni baay'een raawwatan keessaa tokko barumsa jechuun kitaaba baay'ee dubbisuu fi sa'aatii dheeraa dubbisuu akkasumallee saffisaan dubbisuu, viidiyoo barnootaa baay'ee ilaaluu, halkan guutuu ta'aa buluu, boqonnaa baay'ee xumuruu fi kan kana fakkaatan samitti fakkaata. Miti garuu barnoonni wantoota gurguddoo 2 of keessaa qaba. Isaanis inni tokkoffaa consumption yookiin immoo fudhachuu dubbisuu jechuudha. Inni lammaffaa immoo digestion yookiin immoo bulleessuu jedhama. Bal'inaan wantoota kana lamaan haa ilaallu. Consume gochuun odeeffannoo fudhachuu jechuudha. Barsiisaa irraa yookiin immoo viidiyoo barnootaa irraa barnoota wa'ii barachuun odeeffannoo fudhachuudha malee dubbisuu miti. Barattoonni baay'een viidiyoo barnootaa ilaaluun yookiin immoo raafilii dubbisuun baqqanaaf galeeraa hunda isaa hubadheeraa jedhanii of amansiisu. Wanti isaan baratan sun guyyaa muraasa booda yookiin immoo qormaata irratti hin dagatu jechuudha. Kun dandeettii dhabuu osoo hin taane uumama sammuu dhala namaati. Qorannoon akka agarsiisutti waan dubbisne yoo sirriitti hin bulleessine yookiin immoo process hin goone parsantii 90 isaa ni irraanfanna. Kanaaf gaaffiin kee hagaman dubbise osoo hin taane hagaman bulleesse yookiin immoo hagaman hubadhee kan jiru ta'uu qaba jechuudha. Dhugumaan yeroo kee invest goote halkan teessee sa'aatii 3-2 ta'u invest goote dubbisaa jirta yoo ta'e fayyadamuu qabda. Kanatti fayyadamuu dandeessu immoo digest process goote qofadha. Fakkeenya kana isinitti himeen viidiyoo kana goolaba. Gaafa buddeena yookiin immoo waa nyaannu osoo ilkaan keenyaan hin alaaffannu yookiin immoo digestion goonu ta'ee akkuma afaan kaawwanneen gadi buufne yookiin immoo gadi dabarsine bu'aa yookiin nutrientii nyaata sanarraa argamu argachuu hin dandeenyu. Carbohydrates ta'u proteinii qaamni keenya argachuu kan danda'u erga digestee qofadha. Osoo digest hin ta'in qaamni keenya proteinis ta'e carbohydrate nyaata irraa argachuu hin danda'u. Digest yookiin immoo bilcheessuu irratti xiyyeeffadhaa. Yaadni kun yoo isinitti tole viidiyoo kana like share godhaa horaa bulaa.